Eebaloo furnoo ilaal. Inni yoo bakka dubartii shawaa jechuun akka argite osoo jaallatu. Aboo dhaggeeffadhu. Laal. Furnoon nama sii galee akka ajaa'ibaatitti obboleessa maal taate. Rifeensa kana antee lafee rifeensi kee wayita suuta darbiyaa jirtu qiciicaa wanni bakka ta'ummaa antee fii jedheera rifeensa antee faasii gooti. Wallaahi latii himata aboo furnoo hima wal argatta wallaahi billaahi. Rabbi waliin isin haa bulchu. Amiin galatoomi laphee irraa hoo garaa keetiin nu eebbistee jiraata. Wallaahi gara maandas na jettan maashaallah. Lapheen hin eebbisu wallaahi. Baanii gabara hamma laalshuuf furnoon waan jirtuuf abdiin hin shawwadamne ammaate kalee shawwade addannatu jaarsa kiyya waan jabduu ta'e bira taa'ee akka shawwadamnedhe akkanatti qabadhee akka inni shawwadamne godhe shuuf dubartii jabduun akkana. Abdii. Bexaam. Mee furnoo mee abdiin jaalataa mataa kan qaqqabiniitiin mee jecha takkaan abdii ibsi jecha takkaan. Eebaloo furnoo ilaal. Inni yoo bakka dubartii shawaa jechuun akka argite osoo jaallatu. Aboo dhaggeeffadhu. Laal. Furnoon nama sii galee naannoo Finfinnee kana walakkaa keessa dhalate jedhe tokko jedhe. Okay. Anillee sii galee nama baadiyyaa dhalate garuu haa ta'u sii galee nama xiqqeennaan baadiyyaa irraa magaalaa galee haga iska yuunivarsiitii baradhe jedhe. Hayyee jedhaan abbaa gaarree. Waan araadummaatti kana waan biltummaa kana sii galee layyatti ka jedhe qabna nu lachuu. Sii galee. Of course. Yeah. Confidence illee jechuudha. Wallahi isuma dhugaati nama barumsa sirrii. Wallahi barumsa quraanaan barate. Confidence. Yeah. Sii galee. Ana mooni Oromoon dhaggubatummaan ati ko mataa jabaadha sii galee saayikoo kiyyaan deema malee kana maatiin dhajajamu. Of course. Sii galee. Karaa namni harkisu kana hin deemu. Karaa ofii fedhe deema malee karuma namni na harkisu. Nama biratti akkas waa ta'uuf akkas minaamin ta'uuf waan akkasii fakkeessu akkasii kanneen hin jaalladhu uumama kiyarraa. Of course. Waan jiru dhugaa haasaa. Qabatamaa hojjedha waan san hin godha jennaan haga nabseentii na keessaa baattu ittiin dhiisu ani hojjedha. Of course. Kanaafuu waan akkas ta'ee fi akkas beekuu qabdaa isin jira baleessa. Amma wayit like ate amma biyya boo ida prosesii bitartaa walumaan biyya takka deema malee biyya garagaraa hin deemina. Nu feetu biyya garagaraa deemne feenu biyya takka deemne fedhu Itoophiyaa teettee isiin sigalemi nuti jaalalli keenna akkanuma wal amanuuf wal kabajuun keenna akkanuma osoo anuu du'ee sigalee haga gaafa qabdiin tiyya marga margitee ol biqiltuutitti isiin uffata gurraacha kan godhatti. Okay. Kana osoo an taane Muslimni kanan jedhuuf osoo hin goone kana shamara shawaatti godhachuu sigalemi. Uffata gurraacha. Kan namni fakkeenya abbaan manaa yoo irraa du'e shamara shawaa hin heerumtu deebite. Ijoolleen isaa guddifte malee akka kenna torbe du'ee torbe. Mee du'iitiin haa godhatu laalla. Mee du'i. Du'iitiin haa godhatu laalla. In godhatti abiif akkamitti hin godhan hayi ndi. أتم هذا أول قولة المسلمين بالضوء المسلمين بالأحمر نم جارسي دوئي يوجد دبرتي مسلماتك أزني واتك مرد دبرتي كريستانات قرأت مسلمني صبري ربي سياكي نولي دعائي نما قرأ مالي إن قرأت مجتي مسلم سيقالي يو شوات هاتيب شوات هاتيب شوات أزني يو قرأت أمانتين كي نمو وفتك قرأت قرأت نجر مجتي وانا كنام برسيسين أنا مسلمة توين بيك ada jelas cuci arji walta ni. No, ani muslim tamu kami tim muslim sinjiran ya ni. Ada abdi Bangali kecil abdi Bangali ada musliman. Ifam abdi ye wallahi indah kaddi. Abdi Bangali ada sani musliman itu ada jalan. Buya pertama boda, lal buya pertama boda nama bera wajinu sasun ndeti nama bera wajinu bocun ndeti buya pertama boda. Ati dulu itu. Esy udah bo. Esy kaki. Mia mau purno wasi gafat tu. Abdiin kun yoo jaartii biraa sirra fuudhe in aarta. Hin ayyamaa waan jaalladhuuf rakkoo hin qabu. Lijuu ichinaal maalat hin danda'a jechuudha min. Abdii ijoollee artii waan dandeetu kanaa barbakka aan jegne inni keessa rabbii keessatti gadhi. Hurtuu gosa. Ani bar dhaggeeffadhu. Baaliyyoo dhaggeeffadhu. Arsiin tun sikkoo mandoo waan jedhamu sii galee
hin wallaalte malee ani maqaa isinitti goree barbaaleessa kiyya. Si galemi akka ijoolleen kutaa biraallee Abdi miseenjara keessatti akka ijoolleen kutaa biraallee isin amantii isinitti heerumtu isin godhee bara. Jaalalaaf aarsaan ani hin kafalin hin jobboleessa kiyya. Si galemi akka namillee taammaan dhiirri arsii kun taammaan dhiirri arsii kun nama hin gatu karaarra nama hin gatu onni nama hin gurraachisu. Si galemi wanni an tattaafadhu maali ufii kiyya osoo hin taane akka si galee gandi kiyyallee maqaan hin banne sababa abdii tokkichaatiif dhiirri kutaa kiyyallee maqaan hin banneefi maqaa kana eeggataa si galee seenaa kana tiffataa jira obboleessoo. Isinis nafaana koottaa tiffadha amma ijoolleen kutaa biraa dhiirri arsii akkana bakka si galee nama taammaanyiidha nama jaalatu nama si galee namaaf du'u nama jaalalaaf aarsaa namaa kafalus isiniin jedhan sababa kiyyaaf jecha. Isin ammoo hin wallaaltan bakka kana. Bakka kana baaraansi godha laala. Mul'atuu dhabe malee nu miseenjara keessattuu maqaa keetiin faatee garaa laafifatarra nu saahiba abdiiti ennaa fi maal taateti. Akkana. Warra abdii sanii jennaan gurbaan sun. Orgaa takkatti abdii jecheetee fi si'a saamaraa dhageeffadhu. Anim fadu arsi malee. Anim fadu arsi malee. Anim fadu arsi malee. Anim fadu arsi malee. Okay. Baliyo. Shamararse hebdu bonte. Shamararse nibareti. Shamararse amala kabdi. Shamararse mitototi. Ulli senan inuman baatu. Ulli senan inuman baatu. Hada gari ilman iftati. Hada gari ilman iftati. Shamararse. Baliyo. Ila tokkoffaa jechuudha. Jechi kiyya ammallee siin galle. Ani ka jedhe shamarri kutaa kamiyyuu jedhe ilaala. Ka arsiillee gaafa abdiin taammaanyii ta'e isin taammaanyii taatanii dhiirri arsii taammaanyii jettee isin heerumti malee ka arsiillee jechuudha. Si galemi ka arsii qofti eenyu miidhaadha. Namni tokko miidhaa hin jedhu hin jiru. Wanna shamara Oromoo taate guutuu jaalalaan miidhuun hin barbaachisu. Feetota arsii ta'e, feetota shawaa ta'e, feetota wallaggaa ta'e, feetota jimmaa ta'e jechuudha. Si galemi hundayyuu osoo onnee isii hin madeessin sababa jaalalaatiif si galee aarsaa kamiyyuu kafalii waan san si galee onnee osoo isii hin madeessin onnee isii qabbaneessi jedhe abdii. An arsii dhiisii shamara kutaa biraa fuudhin jenne goolii natti hin galchina bibi abdiin nama gooliitti galchanii miti. Hawwaan barbaadu mirga waan barbaade ibsachuu mirga hin qabuudha. Mirga qabda mangistii kiyya bakka. Hayyee malee waa si gaafadha bakka kanatti. Ati shamarra shawaa fuudhiitiin. Ergate akkanatti waa'ee wixeetee dhiira arsii natti himte. Anammoo waa'ee durba arsii si bane moo si hin banne dhageeffachuu qabdaa ture silaa dannasuu qabdaa ture maaliif kibirii jaartii teetiif kabaja jaartii teetiif. Si galee? Maaliif sirba kanaan dhulkaatii dannasuu qabda? Waan durba shawaa of jalaa qabdu baadiyyoodhaafi maa dhaaba? No. Maa dhaaba? Hin dhaabu. Utaa.